Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waamicha nagaa waraana bilisummaa Oromoof dhiyeessan bal'ina oduutiin qabannee jirra. Ajajoonni fannoo muraasni mootummaatti harka kennachuun ibsame. Oduu bargamaan ammoo Iraan warshaa boba'aa Israa'el irratti haaloo bahattee kanneen jedhaman hangafoota oduuti amma gara bal'ina oduuttiin darbaa tuulama miidiyaa odeeffannoo qulqulluu fi haala yeroo eeggatee waan isin biraan gahuuf sabiskiraayib gochuun nu hordofa. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa balballi nagaa keenya yoomiyyuu hin cufamu jechuun waamicha nagaa mootummaan qabu irra deddeebiin waraana bilisummaa Oromoof dhiheessan. Karaa nagaa qeerroo fi qarree Oromoo irratti kan argaman pireezidaantichi boqonnaa waraanaa fi wal ajjeechaa obbolummaa goolabanii gara beekumsaa fi misoomatti cehuun dirqama dhalootaa har'aa ta'uu qaba jechuun ibsan. Gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin akka barreessanitti qabsoon uummata Oromoo har'a gulantaa seenaa haaraa keessa galeera. Keessumaa sochii dhaloonni haaraan dhaadannoo wal ajjeechaan obboleewwanii haa dhaabbatu. Nageenyi waaraan haa mirkanaa'u jechuun jalqaban seenaa keessatti iddoo guddaa akka qabu addeessaniiru. Egaa mootummaan waamicha nagaa kana dhiyeessus nageenyi kun onnee qulqulluun hojiitti hiikamee gidiraa fi rakkoon uummata keenya irra jiru akka furmaata argatu abdiin keenya guddaadha. Oduu wal fakkaatuun ajajoonni fannoo muraasni gara nagaatti deebi'uun isaanii himameera. Akka odeeffannoon naannawa Amaaraa irraa bahaa jiranitti ajajaan Iizii Minilik garee Asaaminoo Tsigee waliin hojjetaa ture Koomaandar Fiqiruu Muluyyee fi miseensonni isaa muraasni mootummaa waliin waliigalteedhaan gara nagaatti deebi'uun isaanii ibsameera. Oduu bargamaan ammoo Iraan warshaa boba'aa Israa'el irratti haaloo bahatte. Misaayilli Iraan yookiin gareewwan ishee deeggaran irraa dhufe warshaa boba'aa magaalaa Haayifaa keessatti argamu rukuteera. Haleellaa kanaan ibiddi ka'ee fi gamoo industirii muraasa irratti miidhaa gaheera. Haa ta'u malee hanga ammaatti lubbuun namaa hin miidhamne jedhameera. Haleellaan kun kan dhufe erga Israa'el bu'uuraalee Iraan irratti haleellaa raawwattee booda. Walitti bu'iinsi biyyoota lamaan jidduutti dabalaa jiru keessatti haalli wal waraansa biyyoota baha giddugaleessaa kun irra deddeebiin addunyaa irratti yaaddoo guddaa uumaa jiraachuun ibsame. Kan kabajamtoota jaallatamtoota keenya gabaasni keenya kan guyyaa har'aa asirratti xumurama. Hanga sagantaa keenya itti aanuun walitti deebinutti nagaaf tasgabbiin isiniif haa ta'u nagaan nuuf tura.